Ani abbaan manaa koo maatiin keenya lamaan waa walitti dhufanii baay'ee wal jaalatanii fi isaan immoo akka nuti waliin bultii ijaarrannu waan barbaadaniif otoo ani san jaalanne otoo fedhii isaa hin qabaanne walitti nu eerubsiisanii yookaan wal dhufuusisanii bultii wajjin ijaarrannee jirraa har'a akkana gorsitanan barbaadaa jetti obboleettiin keenya tokko. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'uu isinis lafa jirtanitti nagaan keessan itti fufaa haa ta'u jecha namoonni haaraa gara yuutuubii kanaa dhuftanii Nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtanii like share gochuudhaan jalqaba adaraa keessanii obboloota koo na jajjabeessaa yoo isin na jajjabeessitanan jabaachuu danda'a isiniin jedha. Yaada fi komii qabdan immoo komentii jalatti naaf kennaa. Ani nama kamirraayyuu naaf fudhadhaa. Hanqinas haa ta'u cimina kootis haa ta'u isiniin jedha. Hojjechaa immoo viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef dhiifama guddaa isaa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aasuudhaan seenaa obboleettii keenyaa tokko adaraa keessan akka hin arrabsine gorsa barbaaddi waan ta'eef wanta yaada keessan keessa jiru komentii godhaa fi isiniin jedha. Isin immoo komentii haa dubbifattu hin arrabsina ammoo namni gorsaani malee kan deebi'u arrabaan miti isiniin jedha obboloota koo. Obboleettiin kun akkas jette. Aniif abbaan manaa koo erga gaa'ela waliin dhaabannee waggaa 8 taanee jirra. Gaa'ela waliin dhaabannee immoo kan wajjin turre waggaa 2 isaan booddee waggaa 6 fi gara biyya Beerut jedhamuun dhufee sana booddee abbaa manaa koo irratti maallaqan hojjechaa ture hunduma isaayyuu abbaa manaa kooti maatii keenya jaalatee walitti nu fidee walitti nu kenne waan ta'eef isuma irratti ergaa ture. Abbaa manaa koo kana garuu fedhaa fi jaalala kootii miti kanan itti heerumee fedha maatii kootii fi fedha maatii isaa eegnee nuti lamaan iyyuu wal fuune. Kanaaf iyyuu abbaan manaa koo ammallee na eegaa jira. Abbaa manaa koo kana jaalala isaa hin qabu waan ta'eef duraanii amma yeroo kana bara kana keessatti nan gala jedheetiin itti meetoo ture innillee na eegaa ture. Ani immoo sababanii abbaa manaa koo wajjin jaalala hin qabaannee fi wanta hojjedhe sana hunduma isaayyuu dhiisee fi naman jaaladhu tokko wajjin waliif galee isa wajjin inni Dubaay deemnee wal wajjin hojjetanna jennee waliif gallee jirra. Kanaaf jaalala filadhe waan ta'eef maallaqan hojjechaa ture sana hunduma isaa dhiisee nama kana wajjin yoon deeme ta'ii gara Dubaay isa wajjin hojii koo yoon hojjetadhe jireenya jaalala qabu kana yoon jiraadhe naaf wayya jedhee filadhe. Isinis immoo obboloota koo maallaan jettu isa maatiin kiyyaa naaf jaalatanii wajjin bultii dhaabadhee abbaa manaa koo isa waggaa 2 qaama wajjin jiraadhe waggaa 6 immoo dafqa koo maallaqa koo hundumayyuu irratti ergee turtii waggaa 8 waliin turre innillee naaf galtii jedhee na eega. Ani immoo sababa jaalala isaaf hin qabneef naman jaaladhu kana wajjin ba'uudhaaf hin jira. Isin immoo maallaan jettu gara biyyaa galiitii abbaa manaa kee wajjin jiraadhu jettu moo nama jaalattu kana wajjin ba'iitoo hojjetadhuutoo nama kana wajjin hariiroo kee itti fufi jettu. Namni nani wajjin jaalala jalqabe kun immoo nama karoora qabu, nama ejjennoo qabu, nama jireenya isaa boruutiif karoora qabudha. Isin ijjatti obboleettiin keessanii adaraa keessan namoonni baay'een illee yaada akkanaa keessatti qabamtanii jiraachuu danda'u waan ta'eef namoonni hundumtiyyuu jechaadha yaada qabdan obboleettii kanaa fi akkasuma immoo warra yaada akka obboleettii kanaa qabanii fi yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi isiniin jedha. Yookaan abbaa manaa keetitti galii yookiis immoo jaalala siif wayyaa qabeenya keerra abbaa manaa kee kaleessaa kana isa maatiin keessii filatanii akkasuma immoo ati fedhii keef jaalala kee taane itti heerumte kana kan ammallee jaalachaa hin jirre kana wajjin hin ba'ii yoo jettanis yaada keessan gorsas haa ta'u kennaa fi isiniin jedha. Ani garuu yaadni nani qabuu fi namni ishiin amma wajjin ba'uudha kaate kun nan jaaladha innillee na jaalata nama karoora qabudha jettu kun akka ishiin jaalanne akka jireenya gaa'ela yookiin immoo bultii ishii keessaa baasee to'ii akka goodatti ishii gatutu natti mul'ata jechuudha. Maaliif namni tokko haadha mana namaa fuudhee
wajjin hin jiraatu jechaadha yoommayyuu jireenya sana keessaa baasuudhaaf yoo ta'e malee haati manaa yookiis immoo dubartii biraa barbaadee argatee jaalatee wajjin jireenya isaa qajeelfachuu danda'a jechuudha. Maaliif namni kun akkuma isa kana gattee boru hanaanillee nagatuu dandeessi jedhee waan of shakkuu fi haadha manaa nama jalaa baasee anaanillee akkuma kanatti na jalaa baafachuu danda'u jedhee waan shakkuuf jireenya ishii boruu irratti dhiibbaa akka qabu hanillee obboleettii kanatti himeera warri jechuudha. Asumarraan dabalataanii jiruuf jireenya keessa fooyyessuuf jettanii jireenya gaa'ila keessa yookiis immoo bultii keessaa baatanii gara biyya namaa kana kan dhuftanii obboloota koo erga bultiitti seentanii jaalattaniis haa ta'uu karaa maatii keessaniis karaa hiriyoota keessaniis haa ta'uu erga bultii keessa seentanii bultii ijaartanii keessaa akka baatanii rabbillee hin jaalatu namnillee hin jaalatu namni isin dhiiftanii otoo isin hin miidhin biraa deemta sunillee garaasaa isinitti gadda. Kanaaf garaa namaa immoo gaddisiiftanii gaafa bultii bareeda jireenya nama biraa balleessitanii jireenya keessan tolfachuudhaa fi jireenya biraatti seentanii jireenyi keessanillee isiniif hin milkaa'u dafqi imimmaan namaa bakka gungummiin namaa sirratti illee hin tolu inni sin wajjin jireenya godhachuuf jireenya gammachuu jiraachuudha deemta sunillee jireenya keessaniif boruuf isiniif hin ta'u waan ta'eef jireenya bultii yookiis immoo gaa'ila keessatti erga galtanii jaalattanis jibbitanis jechuudha jireenya keessan murteessaa jireenya kooti kun jiruu kooti jedhaato bultii jireenya suma jalqabda sana wajjin jiraadhaa malee achi keessa teessanii namoota biraa wajjin jechuudha haasaa gaa'ilaa yookiis immoo jireenya jalqabuudhaa fi wajjin inaasa'inaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif kan biraan dabaladhaatti kan harkaa nama harkaa buutii jedha Oromoon gaafa mammaaku jireenya bareedaa jireenya gaa'ilaa bakka kana caala fooyya'aan jiraadhaa nama jaaladhu wajjin otoo jennu isuma harkaa qabnu sana tarii fedhaa fi jaalala rabbiitiin nuuf kennamuu danda'a waan ta'eef isuma sanayyuu harkaa keenyarraa buufnee too'ii yookaan immoo isuma qabnu sanayyuu diignee jireenya hin taane jireenya bareedaa hin taane jireenya maatii keenya hin kabanye nurrattillee dhiibbaa fiduu danda'u boru tariitii nama kana wajjin baanee dhala godhachuu dandeenya dhala keenya isa wajjin nugatee sokkuu danda'a. Kanaaf jireenya isuma maatiin keenya nuuf jaalatanii isuma kaleessa keessa seenne isa firoonni keenya beekanii isuma karaa seera qabeessa uuman beekuni walitti dabalamnee dhaabanne sana isuma cibsinee haa eeggannu isiniin jedha. Kanaaf iyyuu jireenya keessan dubartoonni keessumaa ogummaadhaan qabadhaadha isiniin jedha. Dhiirota isin jaalatu erga wajjin gaa'ela dhaabattanii immoo nama ofii keessanii jaalattan jettanii jechuudha jireenya keessanii nama isin jaalatu dhiistanii hin deemina. Maaliif gatii sana dachaa kaffaltu jechuudha. Dhiirri namatti boo'urra immoo ofii keessanii miidhamuu isinii wayya waan ta'eef namatti gaftanii too'ii hin deemina isiniin jedha obboloota koo. Adaraa keessan jireenya keessan harka keessaniin hin balleessinaa isiniin jedha. Namni hundumtiyyuu irrinaa fi dadhabbii qaba waan ta'eef abbaa manaa keessanis haa ta'u haadha manaa keessanis haa ta'u wanta irraa jibbitanii wanta immoo irraa barbaaddanii itti maatoo sirreeffachaa deemadha. Jaalalli deemsa keessaa walii hubachuu waliif yaaduu karaa akkasiitiin dhufuu danda'a jechuudha. Bifa miti jechuudha. Jaalala jechuun jaalalli jireenyadha. Nama jireenya keessii bareechuu danda'u gara fuulduraatti nama jireenya kee ijoollee keetiifillee abbaa gaarii siif ta'uu danda'u wajjin jireenya kee qajeelfadhu. Kanaaf maatii kee illee salphisinis hin jira haadhoo koo akkasuma warri biraallee jireenya akkasii keessa kan jirtanii jireenya keessan harka keessaniin hin balleessinaadha. Yeroo har'aa jechuudha keessumaa dubartoonni biyya namaa keessa kan jiraatan jechuudha hojjetanii dafqa isaanii argatanii yeroo jireenya isaanii jijjiiruudhaaf biyya ba'an keessatti birrii isaanii gaafa isaanii abbaa manaa isaanii irratti ergee abbaan manaa isaanii jalaa balleessuu abbaan manaa isaanii amanamummaa hin qabu. Dhiira isiniif amanamu tokko waan inni isinitti hin dubbannee fi waan inni isiniif hubatuu fi dhiiftanii jireenya keessan keessaa tuffattanii hin baasinaadha jechuudha. Namoonni baay'een dhiirri tokko yoo isaanitti hinaafuu baate yoo isaan hin loluu baate yoo isaan caqacaquu baate yoo eessa oolte eessa bulte jechuun baate
waan isaan hin jaalanne itti fakkaata jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een kan hubatan jaalala dhugaa jedhanii inaaffaa wal caqacaquu bilook wal godhuu bilookii jala wal baasuu karaa sanaan jechuudha kan hubatanii. Garuu inaaffaan gaafa baay'ate wal caqacaquun gaafa baay'ate namni gargar diigamaatii deema jechuudha. Namoonni tokko tokko uumamuma isaaniitiin kennaadhuma isaanii ta'ee to'i namoonni achi fageessanii kan namaa yaadan kan namaa hubatan akka haadhatti jechuudha. Jireenya keessa jiraannu wajjin hin dhiphisnu jedhanii dhiironni jiru waan ta'eef jireenya keessan jireenya namoota biraa wajjin hin madaalchisinaa jechuudha. Abbaa manaa keessanii akkuma hamala isaatitti jaalalaan itti siqaatoo wanta inni sirreessuu danda'u sirreessisiisaadha malee natti ni naafu bakka na oolu nan gaafatu jettanii waan akkasii hin godhinaadha. Jabaadhaa jireenya keessan irratti warra ogummaadhaan jireenya isaanii sirreeffachuu danda'anii taashiniin jedha. Anillee shin keessan jira yeroo gorsa kana kennu jechuudhaan illee akkan itti jiraadhu yookiis immoo ofii kollee sammuu kollee dabarsee gorsaatiin jira jechuudha. Simbichaa miti waaqayyo immoo bultii bareedaa nuuf haa kennu. Warri keessa jirtan immoo bultii keessan gadi lakkisinaa jabeessa tokko qabadhaadha. Dubartiin mala beetti jedha Oromoon isiniin jedha. Viidiyoo kana hoo jaalatta share waliif godha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. Baay'ee sin jaaladha. Baay.